Mal to sisa fuya biye malo sobanan jeda malo jo mal nama dagetis tayawa ko malo sobajeda malo gifti ko adoko Simbo kabetti ko amale kabetti ko mal to sibudat binesa mal to sinyat seperbuta mal to sibudat haetti ko ishenu namen tukto shinu namen kokto mal to sibudat ga haetti ko gifti ko ay habiye na Iga akkuma argaa jirtanii obboleettiin keenya qananii haadha manaa artistii Adoolem dubartii baay'ee cimtuu akkasumas moodelii kan taate yeroo ammaa kana lubbuu isheen boqottee jirti. Kaleessa akkuma argaa jirtan viidiyoo kana kaleessa kan poostee jechuudha TikTokii ishee irratti kan maxxansitee jechuudha. Egaa akkuma beekamu kaleessa guyyaa dhaloota ishee ture akkuma nama kamitu suura kaatee qophiirra turte kan jedhamu dhaga'ama. Ingidiህ egaa wanti jedhan hin jiru waaqayyo lubbuu ishee amaaru. Egaa obboleettiin keenya kun hedduu waan nama gaddisiisu akkasumas immoo yeroo ammaa kanatti biyya keenya keessatti waan gaddisiisaa yeroo dubartoota irratti waan akkana akkasumas harka namaa ta'ee ofiidhaaf kan of ajjeeste ta'ee hin beekamu. Kaleessa qophii addaa guyyaa dhaloota ishee kabajachuudhaaf qophii addaa iddoo suuraa turte jedhama warri ollaa ishee. Egaa qananiin egaa hundumti keessanuu warreen miidiyaa irratti beektan ni beektu. Baay'ee cimtuu akkasumas moodelii kan taatedha. Akkasumas gara TikTokii irraan hin beektu yoo ta'e baay'ee dubartii cimtuu fi akkasumas immoo dubartoota yeroo baay'ee gaddanii fi gadditti dhagame akkasumas dubartoota qofa osoo hin taane dhiira dabalatee kan gorsa adda addaa kennituufii fi kan nama gaddu kan gorsituudha. Egaa obboleettiin keenya kun kanarraan of geessi jedhee tasumayyuu hin yaadu. Egaa haa ta'u malee carraan namaa kun waa baay'eerraan nama ga'a. Ingidiህ kanarra geessee jirti. Egaa lubbuun ishee darbeetii jira. Firoota isheetii fi maatii ishee akkasumas harmee isheetiif jajjabina waaqayyoo kennuufi waan baay'ee nama gaddisiisudha dhugaa dubbachuuf. Yeroo ammaa kanatti duuti kanuma jirtu gin duuti akka tasaatuun yeroo namatti dhuftee yeroo mana namaa seentoo baay'ee nama rifachiisa. Akkasumas immoo namni hin beekne iyyuu dhugaa dubbachuuf du'a tasaa tana baay'ee nama rifachiisa. Akkasumas egaa biyya keenyatti lubbuun akkuma baalaa alacaa kan ooltuudha. Duuti nu biratti birqii miti gin du'a tasaa tana nama rifachiisa. Hundumti keenya iyyuu kan addunyaa tanarratti afnuu miti gin baay'ee waan nama rifachiisu waan osoo deemanuu osoo ba'anii nagaan jiranuu osoo hin dhukkubsatiin gaafa lubbuun darban baay'ee nama rifachiisa jechuudha. Ingidiህ akkuma argaa jirtan osoo hin dhukkubsatiin osoo maal jedhin guyyaa tokko warroon itti dhiyaatu yookiin immoo yeroo nishii akka barreeffamaanis ta'e akka walitti dhufeenyaanis ta'e obboleettiin keenya qananiin guyyaa tokko fuula isheetirraa gaddillee akkasumas immoo dadhabbiinillee fuula isheetirraa dubbifamee hin beeku. Hojii isheetirrattis ta'e haaluma kamiin irrattuu ta'e namoota gaddaniyyuu kan deebitee gorsituudha jedhan. Egaa obboleettiin keenya kun maaltu ishee mudate laata? Egaa baay'ee waan nama gaddisiisudha. Waaqayyo lubbuu ishee amaaru jenna malee nutis wanni beeknu hin jiru nama ammaatti. Egaa namoonni tokko immoo wanta hin beekne akkasumas immoo miidiyaa irraa waanuma ta'e walitti laaqanii Adoolem fi isheen akkuma beektan hiriyaadha. Cidharree hin godhanne gin akkuma haadha manaa fi abbaa manaatti kan jiraatanidha. Yaa ta'u malee immoo isatu yookiin immoo obboleettiidhaan wal ta'anii obboleettii keenya kana miidhan yookiin immoo gad darbatan kan jiru miidiyaa hundumarratti faffaca'ee jira jechuudha. Kanaaf
waan akkasii osoo waan hubatiin osoo waan hin beekin booda waan nama qaanessuudha waan ta'eef osoo obboleewwan keenya illee ta'e ijoolleen miidiyaa irratti illee maxxanstan ta'e osoo waan kanarraa of qusattanii asumarraan isin dhiifama wajjiniin waan akkanarraa of qusattanii baay'ee natti tolaa jechuudha. Hin beektanii egaa kan itti aanu isarra yookiin immoo haadha manaa isaatirra namni biraa hedduun jechuudha. Egaa keessa ofii kan namaa beeku waaqayyo qofaadha. Yaa ta'u malee immoo kan walitti isaanu yookiin immoo kan beekus isaan jechuudha. Isumaa fi kan beeku kan keessa walii beekan isaanumaadha. Namoonni yookiin immoo hin beekne waa baay'ee haasa'uu danda'a. Keessa namaa kan beeku waaqayyoo fi kan nama walitti dhiyaatudha. Rakkina namaa kan beeku jechuudha. Kanaafiyyuu amma fe'eeyyuu ta'ee hiriyaan ishee tokko osoon marii kee yookiin immoo waan ta'e barreessitee turte jechuudha. Barreeffama sanarree daftee taaqxee karaa Facebook irraanii yaa ta'u malee immoo osoo ta'eeyyuu hiriyaa ishee. Kanaafiyyuu namoonni wantoota hin beekne yookiin immoo nu hubanne osoo nu hubatiin wantoota adda addaa poostii godhaniif sirrii miti. Maaliif aamileen namoota akkasumas firoottan illee ta'ee namoota kamiifiyyuu miira addaa keessaa namoota wal fichisiisuu ta'a. Akkasumas firoottan isheellee yookiin immoo akkana jedhanii yeroo poostii godhan isatu fooqirraa darbee kan jedhamutu baay'ataa jira jechuudha. Hamma fe'eeyyuu ta'e hamma fe'eeyyuu haadha manaa isaatii hiriyaa isaatis osoo wal dadhabbiin iyyuu jiraate inni kana hin godha jedhee hin yaadu. Waaqayyo naa beeku malee namni beeku hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni waan akkasii barreessan akkasumas immoo poostii godhan sirrii miti. Dhugaa dubbachuu waan hin beekne tokko poostii gochuun akkasumas immoo maxxansuun gaarii miti. Ani maal jechuu barbaadetanii ammoo fe'eeyyuu kan itti aanu yookiin immoo kan isheetti aanu sirriitti kan waa hundumaa itti himattus akka maatis ta'ee akka hiriyaas ta'ee akka hundumaa waan hundaa kan ta'uuf isa kan caaluuf hin jiru. Ishee akkasumas isallee ta'ee akkasuma jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni waan hin taane waan sobaa isa takkana godhee jedhanii poostii godhan dhugaa dubbachuuf sirrii miti. Waaqa sodaadhaa, cubbuu sodaadhaa. Osoo argin osoo ija keetiin argin inni waan akkanaa godhee isatu fooqirraa gadi ha'ee isatu baqa waan akkanaa godhee jechuun hin ulfaata jechuudha. Amma adda baafatanitti jechuudha. Kanaafiyyuu immoo tokkoon isaanii ollaa isaanii amaaratu jira. Amaaratu kana godhee warroota jedhan baay'eedha jechuudha. Poolitikaa wanta dhageenya yookiin immoo wanta hin beekne tokko poostii gochuun gaarii miti. Dhugaa dubbachuuf namoonni tokko miidiyaa kanaaf akkasumas baqa kanuma ilaalanii yeroodhaaf waan kun sirrii miti. Waan hin beekne tokko waan hin hubanne tokko poostii gochuun gaarii miti osoo hin hubatiin. Egaa obboleetti keenyatti waaqayyoon lubbuu ishee amaaru maatii isheetiif immoo dabalataan jajjabinaa kennuu fi hanga dandeessanitti kadhannaa keessanii yaadadhaa malee abal isa tokko na godhee oduma sanii garaa ganarnaa walitti guurtanii waan dhugaafa hin fakkeessina hanga irra gaanii foolisoonni yoo akkasumas immoo wanti irra gaame tokko hin jiru jedhaniitti amma kan poostichan jechuudha. Kanaafiyyuu osoo hin beekin namoonni tokko immoo akkana godhee odeeffannoo akkanaati jira garaa garanaa jechuudha. Waan hin taane walitti guuranii nama guddaa jessaa jiru jechuudha. Kanaaf osoo dubbii qabatamaa hin taane waan hin taane dhageessanii waan hin taane namaanillee waaqanillee walitti bu'uun gaarii miti. So kanaaf hanga dubbiin ifa taatutti yookiin immoo wanti isheen aartitis ta'uu danda'a. Namoota baay'eedha wanta gocha akkanaa kana godhu seexan illee dogongorsiistee waan akkanaa kanarraan ga'uu ni dandeessi ni beektu waan ta'eef ishee qofa miti nama hedduudha ijoollee hedduudha. Kanaaf kunillee harkuma isheetiin illee ta'uu danda'a harka namaatiin illee ta'uu danda'a. Kanaaf wanti beekame tokko waan hin jirre kanaaf hanga dubbii
ifa ta'utti osoo hubsaan dhaggeeffattanii yookiin immoo obsaan wanta sirrii ta'e san hojjettanii gaariidha. Ana akkan isiniin jedha ottan koo hundumti keessanuu turtii gaarii isiniif haa ta'u. Angaltu beetuun